yeroo gaagurarra qubatu yookaan mukarra qubatu bakka isaa kabajamtootaaf hordoftoota Burqaa Entertainment nageenyi koo badhaadhaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabachaarraa har'aaf viidiyoo tokko qabadheen isiniif dhiyaadheera. Warreen Burqaan eenyu jettanis immoo kinoo viidiyoodhaan dhiyaadheen jira. Warreen chaanaalii kanaafis haaraa taatan subscribe, like, share gochuun jajjabina akka nuuf taatan isiniin jenna. Maarree viidiyoon kunoo maal jechuun keessan waan hin oolle. Ijoolleen baadiyyaatti guddattan ispeeshaalii egaa nuyi waa'ee kanniisaa ni beekna. Kanniisni damma yeroo dammeessu gaagurri ni qophaa'a fi yookaan immoo ofuma isaa mukarratti akka gaaguraatti hojjetachuudhaan egaa bosona keessas ta'uu danda'a, bakka jiraannu naannoottis ta'uu danda'a. Achi keessatti galuudhaan damma dammeessaa mootiin ni jira. Mootii kana marsaniit warri waabee jedhamanis ni jiru. Mootii isaan immoo hojii hojjetanii deebi'an ni jiru. Kan argannaa jechuudha. Har'a immoo viidiyoon ani qabadheen isiniif dhiyaadhe tokko baay'ee nama ajaa'ibudha. Akka gaaguraatti kanniisni nama gubbaarra qubatee jechuudha. Kanniisni kun damma yeroo dammeessu argina. Viidiyoo kanarraa ilaalaa jirtanitti mee walumaan viidiyoo kana ilaallee haa deebinu jechuudha. Kanniisni yeroo gaagurarra qubatu yookaan mukarra qubatu bakka isaaf mijate qubatu beekna. Nu immoo viidiyoo kanarraa akkuma ilaalaa jirrutti namicha kanarra fuula isaa qofa maaksii fuularra godhatee jira. Kanarraan kan hafe luka isaatii qabee hamma garaa isaarra ispeeshaalii baay'inaan argamu jechuudha. Baay'ee kan nama ajaa'ibu irratti qubatanii ni jiru jechuudha. Kanniisni kun namicha kanarra gisee haala kanaan qubatee jiru miidhaa irratti hin fiduu kan jedhu gaaffii guddaan irratti uumee jira. Kanaaf hordoftoonni Burqaa Entertainment maal jettu sinoo yaada keessan comment share gochuudhaan yaada keenya walitti finnee viidiyoowwan ajaa'iba ta'an kana waliif qoonneedha. Egaa akkuma viidiyoo kanarraa argitanitti kanniisni yeroo namarra qubatu hagam akka nama dhukkubsuu fi akkam nama dhidhiitessu ni beektu jechuudha. Kana malees immoo baay'inaan akkanatti namarra qubate taanaan nama ajjeesuu ni danda'a jechuudha. Gisee tokko na yaaddadha naannoodhuma nuyi jiraannurraa jechuudha. Kanniisa nutti gallakkisanii akkatti mana barnootaa illee deemnu dhabne. Qe'ee keenya keessattis immoo indaanqotatti nammee mataa indaanqotaa nyaachuudhaan bakka indaanqota hedduu nu jalaa fixeera ni yaaddadha tureera. Kun immoo namarras yeroo qubatu immoo akkasuma immoo miidhaa guddaa fida jechuudha. Viidiyoo kanarraa immoo yeroo ilaallu akkamitti qubachiise kan jedhu baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu. Egaa kanniisni tokko immoo kan qubatu yeroo hedduu kan beeknu nuyi kanniisa tokko wayii qubachiisuuf biyyoo dhukkeewwan adda addaa ol darbachuudhaan baala wayyaa baasaniit akka qubatu taasisu. Kana malees immoo mootii kanniisaa yoo qabame mootiin kanniisaa kun qabamnaan kanniisonni biraa gara biraa deemuu hin danda'an jechuudha. Maaliif mootii sana malee socho'uu waan hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf kanniisni taateewwan adda addaa ni qabu akkasumas gahee adda addaa ni qabu jechuudha. Tokkoffaan waabee kan jennu waabeen amma ergaa ni deema bishaan waraabeen ni deebi'a bishaan sana immoo kanniisota warra damma dammeessaniif ni dhiyeessa jechuudha. Ispeeshaalii bona kanarra yoo fudhattan amma bona kana sa'a 8 booda yoo fudhattan baay'ee huursaa waabeen kun deemeet bishaan kana waraabee deebi'a. Kanniisarraas immoo waabeen baay'ee jajjabaadha jechuudha. Kanaaf mee ammas viidiyoo kana ilaallee adeemnu. Viidiyoo kanarratti immoo ammas kan laallu mootii kanniisaati natti fakkaata. Mootii kanniisaa kana luka isaarratti hidhuudhaan akkuma argaa jirtanii
fuudhee handhuura isaarra kaa'eera. Handhuura isaa kanarratti erga mootii kanniisaa kana kaa'e immoo kanniisonni biraa immoo dhufaniit hoomaadhaan akka isarra qubatan taasiseera akka arginutti. Egaa baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu viidiyoo kanarraa immoo namichi kun gooftaa kanniisaa jedhameeti kan beekamu as Ugaandaa keessa fakkaata. Gooftaa kanniisaa jedhameeti kan beekamu. Kanaaf miidhaa tokkollee irraan geessisuu hin dandeenye haala kanaan. Gama biraatiin immoo viidiyoo kana yeroo ilaallu ammas asirraa waan tokko haa ilaalleet haa deebinu walumaanii viidiyoo kana ilaallee walumaan haa deebinu. Viidiyoo kanarraa immoo kan biraa kan hordofnu kun akkuma aadaa keenyattis kanniisa yeroo damma dammeesse sana fudhachuuf hennu kan nuyi dineef maal goona tokko viidiyoo kanarraa akkuma ilaalaa jirtan kaboota itti aarsuudhaan akkasumas immoo bishaan itti biifuudhaan bishaan kun erga itti biifame booda maal ta'a kanniisni irraa hiiqarra gizee deemu egaa damma sana immoo nuyi ni fudhanneet itti tajaajilamna jechuudha. Kanaaf akka nuyi dineef jechuudha kaboota kana ibiddatti qabsiisnee aarsinee suutannee guyyaa immoo miti kan ba'u kan akka naannoo keenyaatti ijoollee baadiyyaa waan taaneef guyyaa osoo hin taane galgala erga qabbanaa'ee kanniisni manatti ol galee booda itti aarsuudhaan egaa damma mi'aa sana arganneet damma sana immoo gara qarshiitti saantimaatti sharafuun egaa tajaajila hedduuf ni fayyadama jechuudha. Qotee bulaan keenyis egaa namoonni immoo horsiisa kanniisaa kanarrattis bobba'an haala kanaan ni fayyadamu jechuudha. Egaa viidiyoo kanarraa akkuma argine amma kaboota qabsiisuu akkasumas immoo ibiddaan wantoota kana karkarsaniit baasuudhaan kun wal nu fakkeessa jechuudha. Kanarraan kan hafe immoo kanniisa akka naannoo keenyaattis gama keessaniinis hin beeku egaa yaada naa kennuun egaa yaada keessanirra immoo dhaabbadheen kan viidiyoo biraas isinii dhiyeessu ta'a. Egaa kanniisni namarra qubate taanaan akka nama hiddu malee akkanatti akka tursan anaaf gaaffii guddaadha jechuudha. Fi kan kana fakkaatan egaa viidiyoo hedduu qabachuudhaan qophii guddaa gooneet egaa xumurreerra. Torban viidiyoo ajaa'iba kan ta'an yookaan viidiyoo dinqisiisoo ta'aniin egaa haga walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna.